keenya dhiifama guddaa lafa kaasisine eegala jechuudha. Obboleewwan keenya biyya Kaayiroo Ijipti keessatti dhagaa wal dhageessisaa. Manamaa hin argin namni ni matu. Wal burjaajessuun gaarii miti, wal sodaachisuun gaarii miti. Hawaantu jiru, dubartoota jiru, maanguddoota jiru. Ajajaniitu haadha keenya maanguddoo sana kayyuu turanii. Walumaa galatti informaashiniin namicha obboleessa keenya nu jala ajjeesetti murtee du'aa murtoofne. Firaaf ijoolleen isaa olii gadi deemanii ijoollee keenya barbaadaa jiru. Informaashiniin jedhu kijiba. Ganama silaa irribarraa nu kaaftanii olii gadi nu bilbiltanii mucaan tokko baajaajii gadi baasee waraaname jettanii kijiba. Kanan ija kootiin argee uummatatti mee obboleessa keenya kan ilmoo isaa fidi jedhani. Ilmoo isaa harkaa butani. Ilmoo isaa irratti rukutamee falatame dhugaadha. Adda isaa kana falatamee dhiigni baay'ee dhangalaa'ee waajjira poolisiitti ergamee jira. Yeroo waajjira poolisiis seergasii irratti kosii fooyyessaniiru. Gatii namni nu jalaa du'e jennaan simatanii fudhatanii geessanii wajjinuu dhufaniiru. Cubbuun maal godhaa miti. Maqaa namaas hin balleessinu. Wajjinuu dhufanii naannoo kana keessa barbaadanii jechuun waa guddaadha. Dhabanii deebi'anii dhaqanii seera qabateeraaf. Walumaa galatti inni ergasii namni sun kute kun eenyunni akaakayyuun isaa eenyunni abaabayyuun maali jedhamee shiftaa nama rukute gaafatamu sun hafee poolisiin makiinaadhaan fidanii dhufanii barbaaduun jira. Ammas immoo namoota 2-3 qabaniiru. Bakka rakkoon kun itti uumametti nama argan qabanii fidaa jedhaa jiru. Kun kana. Kanaaf wanni uumame hin jiru jechuudha. Ijoollee keenya dhahamaa jirti. Ammas immoo lagannaa guyyaa 3 mana shaayee fi lagannaa baajaaj makiinaa mana nyaataa maanta tokko cufuuni gara fuulduraatti dhiibbaa akka qabu walumaan beekna. Maaliif baajaajiin ijoollee keenya amma garaajii isin fiddanii garaajaan bulchitu baajaajii garaajii keessa guuttanii jechuudha. Makiinaa qofa kan galchuudha been fidee bareeda dhaabee jiraan. Socho'aan jirtan jechuudha walumaa galatti. Kun gaarii ta'ee gara tokkoon immoo dhiibbaa qaba. Baajaajiin jira argitaniittu isa ergasii duwwaa deemu olii gadi namni jiraatu wal jibbee baajaajii ijoollee keenya yaabbata. Warri baajaaji gurra keessa qarsaan dhaggeeffadha. Amma immoo baajaajiin akkana deemtu. Sinii galee sun keessan waan gaariidha. Baajaaj olii gadi deemuu dhiisuu keessanii gaariidha sajaalas. Garummaan isaa akkasiin gad dabartan obboleessa keenya baajaaj oofaa akkuma keessanii baajaaj oofaa isin biraa du'e maal abbaasaa jireenyi kanaa kan jedhus namaaf ibsa jechuudha. Isiniifis nuufis. Adda obboleessa keenya isin wajjin olii gadi fiigee goommaa walii gaggeessanii beenzila walii kennitanii wajjin oofaa tokko isin biraa du'e shufeeraaf gaddaa jechuudha. Hiikana nu qaba. Gar tokkoon immoo hawaasni naannoo iyyuu ijoollee jalaa jibbee gatii jarri birrii jedhanii kaanii kuran gaafatanuuf gatii jarri maallaqatti dabalanuuf hawaasni naannoo iyyuu jala jibbee ijoollee keenya yaabbatee miskiina gatii taateef ijoollee keenya fayyaduu osoo hin taane mushwaara silaa birrii 20 deemamu birrii 10 darbatu. Kana dhabaniiru hawaasni naannoo nus miidhamneera gara baajaajiitiin. Haa ta'u malee jara shufeerotaaf immoo darbeera. 200-300-4 hojjetaa waan ergasiin hojjetan hojjetaa. Kana keessa maal yaadu? Edaanuu ijoolleen keenya wanni hojii nu dhorge ijoollee jaraatiidha kan jedhu mataa keessatti qabatu. Rabbitu nu rakkisee rukuttaan kaleessas deengadas nu jalaa du'ee kaleessas nu jalaa hin dhaabanne. Mootummaan biyya kanaa immoo dhimma obboleessa keenya wareegame irratti gara miidiyaa jalaatiin gadhiisanii jiru. Garuu akka jarri itti gadhiisanii akka nuuf ta'u miti. Namni nama ajjeese du'uu qaba waan ta'eef nus akka nama tokkotti obboleessa keenya du'eef gumaan nu barbaannu maallaqa yookaan immoo bareedu lammataa irratti argite naannoo walolla hin fedhu hangifti. Kanaaf wanni jarri gadhiisanii jiran gara miidiyaa jalaatiin nu quufsine. Haqa obboleessa keenya kan nu barbaannu seera biyyattiitiif. Seera biyya kanaatiin immoo namni nama ajjeese iddoo asitti murtaa'a. Dhageessanii nama ajjeese iddoo asitti murtaa'a. Kana gurri keenya dhaquu barbaada jaallattanii jibbitanii.
kanaaf seera biyya kanaa teenya walumaan dhaggeeffannee ilaallatu muraasa. Kanaaf immoo abukaatoon barbaachisaa guma baasuudhaa fi dirqama abukaatoo dhaabbannee fi maatiinis biyya keessaa wanni jedhan nutti dhaammatan guma ilmoo keenyaati. Guma ilmoo jala immoo ni jedhu nurraa barbaadan maallaqa yookiin waa biraatu hin taane ni dhiiga ilmoo obboleessa keessa inni isaa gara mootummaatti jigu kana malee waa biraan barbaadu sana booddee nu haa fixan. Kuni murteessaan Rabbi jedhee yoo Rabbi nu gargaare. Inni kun isa kana walumaa galatti ijoolleen keenya bakka jettamtu of eeguu barbaachisaa. Akkasumas immoo ijoolleen miiraa ta'u diraamaa ta'u hin beeku. Ijoolleen naannoo kana jiraattan hundi keessaniyyuu naannoo jijjiiranna kan jedhu bakka namoonni kumaatamaan lakkaa'aman oollee dhufne asli illee achitti dhiisee dhufee xiqqoosii bakka eegni mucaa itti bu'ee fi mannichi kunoo asumarra balbala mana gootti waan ta'eef erga nagee dhiiga sana argee xiqqoo mataan koo nagaa miti. Sun dhugumaa jechuudha. Tajaajilli seeraan nan qabu narra fa'aa nan dammaqaa isaa tokko lama rafee hin dammaqaa. Kanaaf gama kootiin naannoo kana gadhiisuu murteeffadhe yoo Rabbi jedhe yoo Rabbi na gargaare mana gadhiisuu mana waggaa 4 keessa jiraatan gadhiisuu miti mana 6 keessa jiraatan gadhiisuun baay'ata barbaada waan nu barbaada qodaa olii garguuruudha wala beetti buletti akkuma teetti saba gadhiisaa bee hojjennaan naa olee olii keenya dhufee maallaqa itti kennuudhaaf gorsaa bannaan wallaahi hin kafaltu naan jedhe maaliif kakatteen jedheen wanni ati hawaasa Oromootiif godhaa jirtu waan kafaltee ati naa kafaltu kana caalu osoo nan daame baadheessiif deema naan jedhe wallaahi wa billaahi inni bakka dhugaa jira miti nama gaarii hin baattu biyyi duniyaa kun biyyi duniyaa akkasii nama gaarii hin baanneen arge kana jennaan walumaa galatti walumaa galatti kanas wanni kun immoo qabu inshallah godhama yeroo dhiyootti waan tokko nageessu murteen tokko hin murtaa jennee ennaa seerarraas waan gaarii nageessu jennee ennaa egaan amantaa isinirraan qabu waan ta'eef ijoollee yeroo dhugaadhaan dubbachuuf amantaa isinirraan qabu safara jijjiirana jettanii jijjiirattu jedhee yaadu kanaa mangala gootiin nyaatus baasus asuma irraallee xiqqoo dhuma sii fagaachuu ta'es safara jijjiiruun dirqamaa jedhanii ijoolleen safara jijjiirannaa jedhaniiru walii galaati jijjiiraa yoo jijjiirtan gaarii taa'ee yaada kanaan duras immoo yaada kana sinii qabsee jennaan fudhachuu diddani. Sini malee. Maaltu baname ifaan feesbuukii irraa waa baname kana jennaani safara jijjiirachuu kana kanaan dura sinii kaasee wannan dubbadhee ooleen bulu safara makana sheetanni galee bakka safara kana lafa kana nu baachuu didee safara jijjiirannaa jennaan guruppii ijaartanii hubee guruppii nu ijaarnaan jettanii guruppii sinii ijaaree waa hedduu dubbannee marii goonee sana booddee nurraa fagaateettan akka waan biyya abbaa keessanii ta'e maadii an jiraadhus du'us amala ofiitu nama jiraachisa eessayyuu an takka wallahi karen tu baru shine rabe tawan taati amman tana sharatu ta gubarati be mutano ora makhina manati inde mujra bajaji ni tiboni yani marsani ya hafid ya salami ka tamban amma akki garte khaysa jiramu fi akka aswan jiru tu wal fadda tabaji dul fatar digale wanti na dhufe yoo jiraate afwan hawaasa biyya salaamtaa jechuullee dagadhu biyya maaliif haalli miira keessa jirru hedduu takka daagizee takka ibsi dagachiisa. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قيسان سنين جون بربادا. ما سيد الوارد نمي
dhugaa dubbachuudhaaf hoggaan dhugaadha. Gartee teessoorraa walii kaan malee dhugarraa waliin kaani namni hawaasa keenya keessattuu dubartoota kamiidhamee fi rakkate hedduu itti rakkatee itti iyyaa ture fidanii hanga mana sii kaa'anii sitti waywaatan manguddoon ani mataan kiyya dabalatee sitti dhufeen beeke ilaa mana rakkoo uummata keenyaa ta'e. Amma ammoo akkuma kalee ganama waliin mari'anne sanitti wanti sun cimee itti fufuun dirqamaa jechuudha yeroo ammaan tanaa. Nama tokko nagaan jiraatu kana ilaaluu hin qabnu. Maaliif? Reefuun tana gidee gartee akkaataa san agaru. Wallaahi laziin jechuun si aarsaa beektaa ijoolleen teenya illee nama gidee meebii hiifattee miira keessa galtee ammas wali bu'isa haaraa uumamaa waan jiru takka hedduun sodaadhee ture gira alhamdulillah nagaan didee guyyaa har'aan tana akkuma quba qabda jeetii yaada. Mucaa ilmoo qabu kan dhahamee mana koo biratti illee rabbi tanatti fuudhe. Ammas wani mata gadaamu barbaadu misinformeeshina beektaa walillee baay'isuun gaarii miti. Mootummaadhaan nagaa alhamdulillah gama mootummaatiin inni fuu jedhe nama biraatti galeera naan jedhe fagoo namanni koo galeera nama biraatti bilbilchiisee naan dhufe dhaqeen hudha qabee fudhadheef ani sheexana na darbate gaafa sana isuma dhuguma isa gaafa sinan mana heera seegale obbolaa keenya Itoophiyaa baqatanii biyya kana keessa jiranu rakkoo lammii biyya kanaatiin walitti bu'iinsa uumameen obboleessi keenya Itoophiyaa sun du'eera. Du'a kana sababa yeroo barbaannee maal jennu kaameeraa keenya waa hunda yeroo laallee wal bira qabnee ragoota jiru sassaabannu ajjeesuu namichi softa manee ragaadhaan isa raggaasifnee jirra. Garuu ajjeechutti maali? Lafaa kee mucaa miskiina ajjeesee osoo hin taane wulluliisa kanaan dura qabanu. Agartanii? Luliisa kanaan dura qabanuun luliisa namni walitti qabu wal ajjeesuufis wal barbaada. Murteen isaa maali? Hidhaa cimaadha. Gumaan hin baane jechuudha. Dhiiga irratti dhiiga baanne jechuudha. Biyyattis dhiiga baanne Hacaaluun duunaan idaan nurra jira. Ammas biyya namaa keessatti wal nyaachifne ammas dhiiga kan biraa dhiiga cubbuu itti dabalataa deema. Waa gochuu hin dandeenyu. Haga dandeenye ni kanu. Silumaa shakkilee irra kana waan ta'eef ganamaa kaafnee wal gahiirra oolle bakkuma mana taate jaatte jechuudha. Magalatoo mana lumaan Oromoo wallaahi. Mana afur balbala nuu bananii walitti jechuudha. Manni afur mana taate jaate bakka barbaanne filannee teenyee bareedina oolle. Akka looyara yookiin abukaatoo bitannu walii gallee irraa abukaatoo bitannee akka duuka deemu kan yoo qofatti hin kuufnu abukaatoo yoo inni qofatti. Akkasiin oolle amma abukaatoo yoo rabbi jedhee boordaa kaafnee hin dhaabna murteen akka seera biyyattiitti akka inni kennamu yoo rabbi jedhe inuma gochiifna murtaa'us yoo ajjeefamuu baates haalli namni keenya safara maadii keessa itti jiraatu kan. Ammas ijoolleen teenya hundinuu dubbachuu danda'u qabdi. Halee isa namni nurraa du'e har'aan tana irratti nu dabalamu borii homaatti nu eeggata waan jiru. Maal qabnamtee gara biyya tokkichaati. Carraan har'aan tana obboleeyyan keenya isaan irra geessan nuti boroo anaafatis yoo gabbaanne wal maqitaa nuuf isaan eenyutu ati gamaa nu laal. Anaafis mudatu mala. Namni danda'e hundinuu waan kana irraa dubbachuu danda'u qaba. Osoo maqaa biyya tanaan dhoohinetti osoo waan biraan jennetti ammoo dhaamsa kana walii dabarsanii lafatti walitti dhufamee maal ta'uu qabnaa waan jirusan inshaallah irratti dubbatuun barbaachisan fakkaatu muu beeku. Abu Saladin waa tokko seetti. Amma lubbuu hambifachuudhaaf walii gadi fiiguu nu barbaachisa. Lubbuu keenya hambifachuu keessatti immoo hawwantu jira, dubartoota jira, maanguddoota jira. Namni keenya dhufee zab jedhee dhuma qubatee isii qabu ofirraa fitee kiraa manaa fa'aa kan amma ji'a kana kan ofirraa hin qabne jira namni hunda gargaaru. Garuu waan tokko jira. Yoo walii gallee fi inni qabaataanis inni suuqii xiqqoo namatii ofirraa qabus inni konkolaataa qabus inni baajaa qabus yoo waan tokko irratti walii galle qofa naannoo tokko irratti waliin gubanna. Innis maali? Ijoollee
akka Harargeettis ta'e akka Jimmaattis ta'e akka Arsiittis ta'e akka Shawaattis ta'e ilaa warra dhugaatii dhugu dhugaatii jechuudha miti warri dhugaatii dhugu tokkittiin hin dhuginaa miti kan mana keessa taa'ee dhugee lash jedhee booddee ciisa of hin beekne amma mana keessa baabulu jira agaratoom nu gargaare inni badaa nu gargaare shab godhee bobaa jala kaatee kabortaa uffatee suutaan loo eegalee mana isaa keessatti abbuuqqatee kan namni tokko san argine waa tokko yoo manni gubate kan of hin beekne lash jedhu jira. Kan immoo dhugee gadi ba'ee ditti kuttanu jira. Nan beekaa. Akka kaleessa ija keessanii argitan UN irratti dhufee. Saaraan keenya isaanumaa miti. UN irratti dhufee bakka uummanni kumaatamaa yaa'ee gaddarra jirutti kaan bobaa jalaa baasee dhuga. Kaan immoo fachi rukutuudha jechuudha. Argitanitti. Waa'ee gooti maaliif hin dubbatamne? Maal dubbannan waa'ee sassaasaraa. Seegalee. Kanaafi warra kana achumatti asuma taa'u. Ofirraa balaaleffannee nutti nuuf hin jennee dubattifnee balaaleffanna. Ergasii garuu hin gadhiisuudhaan turesti. Namni dudduubatti nama hambisee uummata isaa hambisee tokko asliidha. Ani hin deemu jedhee maadii gadhiisee hin deemu maadii koo jedhaa ture. Amma jibbee funyaan isa ga'ee achi ture bakka wal ga'ee ture rakkoo hawaasaas waa'ee biyya kanaa dubbachuu jaallatu inni. Amma yeroo ilaalee jedhu nan borisa borii waliin dandee ilaalan naan jedhe. Amma laali kalee fi deengadda ani mana barbaadu ture mo'attabni beektaa daaraa dabartee kanatti. Ganda bareedaadha. Garuu hawaasa keenya jiraatu tokko itti ulfaata. Madinati Nasriilleen dildila asii fi dildila achiin akka takkaa miti. Sanii asiin kuma kudha wayii akkana sanii achiin wayyaadha. Garuu lafti mootummaa jira eegumsa qaba. Laa kuma kudha wayii maal? Hin danda'u bakka isaan akkattuu rakkatu jira. Bakka akkasii. Viillaa nama maal? Viillaa miti manuma jechuun wantuma akkuma fooqiin akkanaa kun hin jiru achi daraajuma lama sadii akkana akkuma viillaa ta'e jechuudha. Lakki boona mandara akkanaa yoo galle rakkataa keenya namni kafalachuu danda'udha nu jira. Warri kafalachuu danda'us warra kafalachuu hin dandeenye wal makatee yoo taa'e malee hin bareedu ammas rakkisaadha. Nu ofii keenya yoo bakka bareedannee ilaallannee qubanne biyya tokko lamas yoo ta'e cunqursuu hin dandeenya. Warri cunqursuu hin dandeenye bakka tokkotti immoo nu jalaa dhuma. Bakki rakashaa uummata dachii bal'oo qabu dirree raaree qabu ashirii jira. Ganda nagaa ashirama lafti raareedha marga magariisaasi. Tigaltee achii fi Oktoobarii kan hin beeku. Duraanuu bakki rakaslimaa adii malee hin jiru. Ijoollee dhageessanii waa tokko isinitti himaan. Yoo Oktoobariin bakka Suudaanonni jiraatan jiraatte iyyuu filan artiin nannu garuu fakkeenyaaf nu dhimmi keenya UN wajjin jala keenyadha. Dhageessanii dhimmi keenya UN wajjin waan ta'eef waan UN itti nu butaa yoo akka mana mandara kooti warri maadii jettan mandara koo beektu miti fooqii nammee jira. Mana akka mandara kooti kana fooqiin ijaaramee waan namni jiru. Waan oole namni keeffatu jiru. Kan akkasii kana dubbachiifnee mandara akkasitti dhannee gallaa. Sana booda UN itti hiriira baanee nu maadii keessatti duune waraanamne amma immoo safara kanatti kuma nu qabaadhaa mootummaas kuma nu qabaachisaa kalaas kaambii nu kennaan jettanu kaambii ofii keenya maallaqa keenyaan akka kaambiitti safara tokkotti ni gallee jirra eegumsa nu godhaa yoo jenne na amana waan dhibbatti waajjirri poolisii dhufee nu dhaabata.